ሞቷል አለ። እሺ ምን ትያለሽ? እንደዛ ተሰቃይቼ ነው ያሳደግኩት። በጣም ነው የምወደው። ሰዱቃውያን እኛን ተመልሷል። እኛን akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif araarri waaqayyoo siniif haa baay'atu lafuma jirtan hunduma keenya saniif daawwattoota koo har'a waan nama gaddisiisus waan of eeggannoo gochuu qabnus sinitti mufanii amma dhumaatti amma sagantaan keenyatti yaada keessan koomantii irrattis nu barreessaa nuuf kennaa jechuudha. Maalanii waddisee tanarra miidiyaa tokkorraan waa ilaale of eeggannoo waan gochuu qabnu. Ijoollee keenyaaf maal akka gochuu qabnu, maal akkamittis akka of eeggachuu qabnu, maalis akka ijoollee keenya gorsuu qabnu. Ijoollee keenya qofa odoo hin ta'inis immoo akkasuma ijoolleen shamarran biyya Arabaa keessallee hojjetaa jirtan karaa adda addaatiin elektirikiin baay'ee gadeedha. Suma dhugaa koosiniin jedha elektirikiin baay'ee gadeedha. Tokkoffaan akka namni du'utti illee mitan nama ajjeesu dhanna namaa guggubee kasala nama fakkeessee nama ajjeesa. Kanaaf jechuudha mucaa namoonni baay'een ilaaltaniitu ta'a argitaniitu ta'a miidiyaa kanarratti mucaa kormee Naahom jedhamu doonkii tuubii irratti argitaniitu ta'a baay'ee aktiivii baay'ee wanno ta'e qoosaa akka qoosaatti maatiin dhabaniiru jechuudha. Baay'ee isaanii jechuudha jechuudha nama gaddisiisa. Maaliifii oggaa akkasitti yaadan oggaa akkasitti ilaalan oggaa maal jedhan jechuudha ijoollee ofiitiif kunuunsa akkamiitu godhama. Ofiidhuma keenyaaf kunuunsa akkamiitu godhama isa jedhu jechuudha. Asirratti elektirikii quncaa bakka elektirikiin jiru ijoollee geessuu dhiisuu akka isaan of eeggatan gochuu. Amma mucaan kuni kubbaa dhaqee baafachuuf jedheeti hanqabameetu achumatti jalaa du'eefi. Abbicha odoo ilaaltanii dhugaa rabbi ilaaliyyuu nama godhu nama boochisa baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa. Garuu ka uummannis narraa baratu namnis narraa hubatu dogoggora keenya jedhee dogoggora isaa qofa sodoon ta'in dogoggora warri elektirikii diriirsan hojjetanis kallattii lamaan an walitti dhufu bishaanii fi ibsaan jedhamu jira miti garuu isaan poozitiiv negatiiv isaantu walitti quunnameedha. Manni guututu nama nazzaraa ture yeroo meeqa laalchiseera mucaan koo roobitu duudhaaf sanyooma maaksanyoo isaa ilaalchiseera omtuun jiru naan jedhanii karaa dogoggoraa jalaa walitti qabame jedhee baay'ee bo'aa jira jechuudha. Mucichas immoo baay'ee nama gaddisiisa. Asuma dhugaa koosiniin jedha baay'ee nama gaddisiisa. Shamarran keenyas warroonni biyya ormaa keessatti hojjetaa jirtan of eeggannoo guddaa ofiif godhaa. Bakka elektirikiitti bakka gaaziitti suma dhugaa koo jechuudha. Har'a baanii boru baanii akkatti galan hin beekan jechuudha. Lubbuun namaa karaa ishiin itti baatus hin beeku garuu yeroo tokko of eeggannoo dhabuu irraanis lubbuun namaa hin baati. Yeroo tokko immoo waaqayyos karaa saniin nama waamuu ni danda'a. Karaa ganama ittiin hin duuta jedhee namaa qopheessu hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa akka isin gootanii asumaan isiniif wannoodha jechuudha. Elektirikii gaafa suuqaa kaatan sinnazzarti taana ittuun siqina isuma dhugaa kottuun bu'ina. Maal gochuu qabdu amma inni hojjetamutti amma inni sirratutti bakka isaan ga'ina. Akkasumas waan qunca'ee jiru yeroo hunda anama elektirikii baay'ee sodaadha. Elektirikii fi konkolaataa baay'ee sodaadha. Maaliif akkan isaan lamaan sodaadhu hin beeku. Konkolaataanis tasuma dhufee biliq nama godha elektirikiin tasuma biliq nama godha natti fakkaata. Kanaaf ta'e kana lamaan achittaanii sadaffamu sarees baay'ee sodaadha. Arfaffaa bofa illee naawwashi. Saree elektirikii kana jireenya koo keessatti arguus hin barbaadu innoo sochuu hin barbaadu baay'ee sodaadha. Stoof irraa wayyaa wannoo dhufuudha. Uffataan akkasitti qabadheetu dura laalachuudha. Akkasumatti qaamni koo qaamumti kiyya kuni namnumti illee gizeetti nazzaru jira jechuudha. Namnumti gadda odoon konkolaataa irraa bu'aa akkasitti namni showaan na godheedha. Maaliif akka maal akka na keessa irratti hin beeku. Akkimoonnoo na keessa irratti maaltu na keessa irratti naatti maa dhugaa maaliif akka inni nazzaru jechuudha. Kanan siniin jedha. Inna
of eeggannoo guddaa godhaan sinin jedha of eeggannoo guddaa cimaa isaa godhachuun gaariidha. Akkamammoo amma kana jechuudha. Gara Feesbuukii deemee gaafa inni ilaalu amma kana jechuudha. Bara amma oduun viidiyoo kana isin hojjechuudhaaf jedhee daqiiqaa 5 dura gaafa naqu namni ijoollee garaa namatti walitti jabaataa dhufeera. Suma dhugaa kootu wajjin jiraannaa wal fuunee wajjin mana tokko jiraannaa. Kanaaf kootu jedhee waamee ofitti fidee lubbuu ishii baase in ajjeese. Shamarran keenya dhugaa rabbii waaqayyo kan maal akkamii akka namaa kennu hin beekamu garuu jechuudha. Na gaddisiifte jechuun maal jechuudha. Harka maalitu haadha manaa ofii nama of jala nama ajjeesisiisa. Shamarran keenya of eeggannoo guddaa godhaa. Dhiirri hundumtuu isin jaaladhee fi jaalala laphee keessan bantanii hin kenninaafi 50 qabadhaa. Akkam nama gaddisiisa. Faanan bultii ijaarradha jettee faanan jiraadha jettee dhuftee gaafa ajjeesu maal jechuudha. Hin qabamne illee jedhaa jiru amma gurshaa irratti barreeffamee arge akka nuu qabamullee jedhaa jiru. Dhugaa rabbi shamarran keenya wanna jaalattan dhiirota jaalattan amma tokko yoo beektan malee onlaayinii kan irratti hin jaalatina. Suma dhugaa qoosiniin jedha. Dhiirotiin harraba baay'ee qabu. Dhiirotiin fi dallaalonni harraba hedduu qabu. Nama guyyoorsuudhaaf harrabni isaanii dheeraadha. Kana lamaan jechuudha. Kanaaf of ilaalaa yoo xiqqaate maatiin keessan obboleessi keessan obboleettiin keessan hiriyaan keessan beekuu qabu abbaa manaa isin boru faana jiraattanii wajjin bultii dhaabbattanii faana jiraanna jettanii yaaddan maatii of keessan aabbaranii maatiin keessan aabbaramuu. Kanaaf jechuudha. Maal jechuudha bara yoo jiraattee jiraanne koo waggaa 80 jiraanna yoo akkam baay'ee bakka waaqayyo ayyaana isaanuu baay'ifsee jiraanne jennu waggaa 80dha. Ishuma waggaa 80tti san immoo lubbuu keenya immoo nama harkaa fudhatu waggaa namni seexanaan guutamee nama harkaa fudhatu baay'ee nama gaddisiisa siniin jedha. Waggaa baay'een gaddeen kana lamaan daqiiqaaf daqiiqaa keessatti inni jechuudha. Ani hunda caalan baay'ee nanaasise immoo mucichan ilaaleera isheetu irratti suma dhugaa kooti ilaaleera baay'isee aktiivii mucaa cimaa mucaa kormee akkasumatti dhugaa dhaban jechuudha. Daqiiquma keessatti gaafa dhaban maal jedhama kana waaqayyo balaa tasaa jalaa sinaa oolchu balaa tasaa namatti dhufu jalaa namaa oolchu rabbi of eeggannoo godhaa ijoollee keessaniis oolan. Maal akka godhan elektirikiin kiyya qulqulluudha jedha yeroo hunda ilaalaa of eeggannoo guddaa godhaafi. Waaqayyo lachan isaaniitiif iyyuu maatii isaaniitiif jajjabina isaaniif haalaatu siniin jedha ka daawwattoota koo qaqqaalota koo